garuu dhimmi madrasa jedhamu sun guutuun laamsha'ee reeffa malee awwaala malee kawaa takka nafinitu biyya keenya keessatti argama. Maali sababni isaa? Wanni waan sanii wal qabate hooggansi kaayoo san ceesisuu danda'u. Kaarikuleemii sirrii, hoogganaa sirrii, ilaalcha sirrii, adeemsa sirrii ummata islaamaa dhaloota ganda san keessaa oomishu iddoo sanii argatuu dhabuudha. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد حواسا كينيا كوتا دبركي ستي واي مجلساتي والقباتي أستاذ علي بوجين سجنتا بريد دوسي ورامني توري سجنتا سن أكا فانا بوتاني واحد درا فرطان أبدي قدام قبا مي أستاذ سجنتا كوتا لما فاكي ستي مي أستاذ كينيا وان دبريرا حواس الإسلام هذا متأنو إني فرطي كإرجلوا في كاتدين مرتي وجدوا دندوق أبو ربي كان سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وزع المواهب على كل إنسان نما كمو أودا جرا تكنّي أكمل ربي القرآن كيس دبته إن سعيكم لشتى هجين كيسن جرا جري ربي دبته سنة نبني مرتينو هجي متى إساق أبا أمبيون اللي أتن وان رتو جتان كماني هجي إساق رت نبني مالك وجدوا دندوق مخاصمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواسا جالتما في كبجما أردفتوتا فيديو كنا كنتاتن كبيارياتي كباكبت أرغمتن كتا تكفى دام سكين نارا أكوان تاكهوبتن أبدين كبا واني كبابنان أسبرت إسني كاسو بربادو نمني وان دبرهم بيكني وان كيس يرو هبني فندور إساتي في كارورفتو هندندو يرولي غرغرا كيستي واني حواسا كين نميد ومالي يوكا جرى متاتي namni bololuma jaalala diinii irraa yookaan jaalaluma aangoo jedhan irraa yookaan beekumti jedhaman kanarraa fa'a ka'ee waan isan fakkaanne keessatti yookaan iddoo isan naasabne keessatti anatu ta'uu qabaa ilaalcha jedhu fa'a fidata. Mee fakkeenya takka haa kaafnu madrasaaleen biyya keenya keessatti argaman akka Itoophiyaatitti madrasaaleen islaamaa meeqatu jira? Hundi keenya iyyuu ni beekna ka godina sanii ka godina sanii ka godina sanii ka godina sanii kaasime. Madrasaalee san keessa madrasaan kun gaafa hundeeffamu hawaasni muslimaa iddoo barumsa shari'aa itti baratu diin isaa itti baratu beekumsa diinii itti argatu jedhamee dhimma diiniitiin wal qabatamee hundeeffame. Eega hundeeffame booda hoo barumsa diinii qofaa miti barumsi diinii akkuma jirutti ta'ee barumsa akkaadaamiillee ilmaan teenna argatuu qabaa jedhanii waajiba kaayoo diinii san lafa kaanii kaanii sunnoomaan akkaadaamii fidan. Adda Itoophiyaa keessatti wanni madrasa jedhamu waajiba diiniitiin sunnummaa akkaadaamiitiin ka geggeeffamu tokko kanaan hundeeffame tokko hin jiru. Dura garuu hundeeffameen waajiba diinaatiin sunnummaa akkaadaamiitiin diinaan waajibummaa fixate diinaan waajibummaa fixate sunnummaa iyyuu fixateet akka waan hin jirre waajibummaa argate jechuudha. Waajibummaa argate. Maal yoo ka jedhamu taate madrasaalee islaamaa madrasaa biyya sanii Haaji Ebalu yookaan Shee Ebalu yookaan Doktor Ebalu banee jedhan ka biyya sanii illee Haaji Ebalu yookaan Shee Ebalu yookaan Doktor Ebalu banee jedhan guutuun isi gariin cufamtee gariin reeffummaan isi duutee awwaalama hin awwaalamne duniyaa mataan irratti haftee akkanumatti waa nama shanii nama 10 waan hin geenne keessatti waa eegana ammallee madrasaa wayiillee waa hin jirti fi akkaadaamii qofa geggeeffama. Mana barumsa mootummaan ta'an yookaan mana barumsa akkaadaamii jedhamee achi citamee madrasummaan sun irraan kaan. Laakiin karoorri diinii sun adhallee ma jira. Garuu dhimmi madrasa jedhamu sun guutuun laamsha'ee reeffa malee awwaala malee kawaa takka nafinitu biyya keenya keessatti argama. Maali sababni isaa? Wanni waan sanii wal qabate hooggansi kaayoo san ceesisuu danda'u. Kaarikuleemii sirrii, hoogganaa sirrii, ilaalcha sirrii, adeemsa sirrii ummata islaamaa dhaloota ganda san keessaa oomishu iddoo sanii argatuu dhabuudha. Warri waan san keessa wareegama guddaa kafalee ummata islaamaati hundeesse hundi waan abbaa isa fakkaatuuf waan san naasabu fidee iddoo san kaahuu dhabuudhaan madrasaaleen islaamaa hadda guutuun isi maqaa malee yookaan awwaalamuu dhabuu malee kawayittuu hin jirre jedhamuu hin danda'u. Madrasaan takka biyya keenya kana keessatti yoo tariitii sadarkaa xiqqoo si akka kolleejjaati osittuutun xiqqoo namni achi keessa seenullee nama yoo karoorummaan illee badee nama karoora qabu jechaadhaaf tartiiba bilchina qabuuf yoo achirraa bahe malee wanni madrasa jedhamee madrasaan biyya keenya keessatti fakkeenyummaan kaafamu jiru. Kun maalirraa ka'ennaan hooggansa bootaa san naasabu waan sanitti eegana ammallee gahumsa qabu dhabuu irraa kan ka'e.
yoo kanarraan baranne namni waan dabreerraa yoo baratuun dandeen hadda majlisa kaleessa dhiibbaa mootolee aatseewwanii fi hordoftoota isaaniitiin gabrummaa keessa ture. Hadda yeroo eeganaa mootummaan mirga nuu kenne biyya kana keessatti abbaan biyyaallee isin dura maan nuun jedhan በኢትዮጵያ የምትኖሩ ሙስሊሞች isiniin jedhamuun qabu የኢትዮጵያ ሙስሊሞች isin abbaa biyyaati abbaa biyyee tanaati abbaa dachii tanaati isintu abbaa malee warra galtee yookaan akka nama godaantuu yookaan akka nama karaa deemee dhufeetitti ilaalamuun qabdani abbaa biyyaati malee Itoophiyaa ka jedhamu sanirraa jedhamee yeroo jijjiirametti adhallee mirga argannee mootummaa mirga kenna nu eegu ka akka barbaaddanitti eeganaa filadha masgiida keessaniin filadha hayyuu isin bakka bu'u filadha yeroo jedhame nu asuma garagallee waan dabreerraa muuxannoo fudhatuu dadhabne naafoo deem in sodaadha na duuba deem in mucucaadha akkamii waliin deem waluma sakaalaa deem ilaalcha kana sammuu keessa seef godhanne ummata yoo namaan nuun deeme muuxannoon qabu nu duuba deem fedhiin qabu akkam wayyarree wal sakaalaa walumaan deem ebalu gahumsa qabaanu afoo baasa hin ta'u maa ana yoo ta'e malee ishiin nuun deeme muuxannoon qabu nu duuba deeme fedhiin qabu akkam wayyarree wal sakaalaa waliin deeme karoora kana qabannee kaayoo diinii adda ammoo akira hiree tana yoon fayyadamne amma booda abaduu hireen nuti eeggannu hin jirtu kanaafuu tanarraa baratuu qabna. Mee haasawa kaastan keessatti sa'aatii kana keessatti muslima Itoophiyaa nuun jedhaaranii dur garuu qotanne muslima Itoophiyaa keessa jiraatu nuun jedhaa turan har'a garuu muslima Itoophiyaa nuun jedhan duri qotannee yoo nu geessine isin nyaatuun qabdanii na biraatu nyaatuu qabaa nuun jechaa turan har'a ammoo lafti teessanii lafeenillee teessanii itti qotadhaa irra nyaadhaa nuun jechaa jiranii carraa kana fayyadamuu danda'uudha qabnaa jettan. Hawaasni keenya ergaa kanarraa waa hedduu akka hubatu abdii guddaan qaba. Haasawa keessan keessa fakkeenyaaf nam tokko dipaartimentii doktorummaan eebbifamee yoo bahe barsiisummaa kennaniif hagam hawaasa kana leenjisa. Nam tokko barsiisummaadhaan dipaartimentii isaa eebbifamee yoo dhufe doktora ta'e nama waraan yoo jedhaniini akka namtichi tokko maal jedha beektanii abboo nama waa barate kana wayya jedhe maali jennaani mataan nama dhukkubaa namni waa barate tun dhugama waa beetti jedhe tafa waraantee mataa fayyifti jedhe namni dipaartimentii irra leenji'ee fi irra barate san fanni isaa san irratti idaaraa ka irra fudhate san irratti yoo hojjete addunyaa san ceesisuu danda'a. Goba xiqqoo himee barataanillee irraa fahama jechuudha. Leenjisaa waan leenjise san keessatti leenjisaa bareeda leenjisee nama 5 10 haa leenjisu. Leenjisni isaa waan tolee fi namni 5 10 kuni bakka isaa bu'ee biyya kana sochoosuu danda'a jechuudha. Isaaf hawaasni keenya ergaa ustaazaa irraa waan guddaa akka fudhatu abdii guddaan qaba. Hanga sagantaa ittaan walitti deebinuuf rahmata rahmaan keessa nuu tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Waan ofii dhageeytan tana namoota 1000 bira akka gahu sheer taasisuudhaan dhaggeeffatuudhaan dhaamsa kana waliin gahuudhaan akka khayrii tana hawaasa keenya hiree arganne tanatti akka fayyadamnu akka ittiin nu geessitan amaanaa isiniin jenna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.